2x the whole square minus 5x plus 6 ni qixxaata 0 kana tobaayiste meeqa kenniti 0 sinif. All right. Mata duree xiqqoo fooyyaatti baanee jirra. Rational equation fi rational inequality dha. Mata dureen inni jiru jechuudha. Rational equation mallattoo wal qixaatti isa fayyadamudha. Inequality immoo irraan xiqqaa, irraan guddaa, irraan xiqqaa yookaan wal qixaa, irraan guddaa yookaan wal qixaa warra fayyadaman jechuudha. Garaagarummaan jiru kanumadha. So lama tuqaa lama tuqaa tokko irratti immoo rational equation ilaalla. Equation jechuun mallattoo wal qixaatti isa fayyadamu jechuudha. Mata dureen kuni isa kanaan dura barannee irra baay'ee salphaadha jedhee nabdadhaa. Sababni isaas barattoonni keenya otoo rational equation fi inequality hin bariini decomposition of rational expression beekuun ulfaataa ta'edhaaf. Sababni isaas rational equality fakkeenyaadhaa fi decomposition keessatti baay'ee solve gochaa turreera. So amma kanneen irraa gadi solve godhi jedha. Isheen kun linearidha. Maaliif linearii taati? Power ishee tokko waan taateedha jechuudha. Ishee kana solve gochuudhaaf immoo fractionoota taate malee wanta haaraa ufeeru hin jiru jechuudha. Sadiirra lama kana bifa negatiivaan achi naannessitu jechuudha. Gama biraatiin sadiirra lamni gama lamaan irraayyuu ni hir'ata. Mee makana akka fakkeenyaatti solve goonee ilaallu. Iddoo kanatti solve goonee isiniif godhee x plus 1 all over 5 minus 3 over 2 godhee jechuudha. Is equals to 0 to muwaafaqa yeroo achi hir'atee darbu 0 isiniif kenna. Isheen kun immoo ni qixxaatti kana moroo shanii fi lamni LCM isaanii maali jettu? LCM jechuun hirmaataa walii guddicha moo maal jenna? Hirmaataa walii guddicha or hiramaa walii guddicha? Hiramaa walii guddicha isaanii jechuudha. Shanii lamaaf hiramuu hin danda'u taanaan dirqama maalitti gootu itti baay'istu jechuudha. So 10 ta'a. 10 ta'a gama lamaan isaa maaliitiin hin baay'isaree 10 hin baay'isaa jechuudha. Gama lamaan isaa 0 illee 0 mataa isaa illee 10 hin baay'isa. Yeroo 10 hin baay'istan meeqa isiniif kenna? 10 baay'isuu x plus 1 all over 5 minus in jedha 3 over 2 time ammoo 10 ko gama lamaan isaatiin baay'isaa jedha equal to 0 time 10 this equals to asiitii 10 fi shawwal balleessitii jechuun lamatu naafaa jechuudha. So 2x plus 2 taati jechuudha. 2 kommas keessa raabsamtu minus jettu 5 10 fi 2 komma yeroo asiitii walirra salbisan 5 ta'a jechuudha. So 5 baay'isuu 3 ni qixxaata 0 jettu jechuudha. Isa booda amma gatii xaa keessa solve gochuudha diriiree jira jechuudha. Diriirsuu qabdu dirqama. LCM itti baay'isan jechuudha. So lama xaa hir'isuu 13 jedhe. Maaliif 13 jettanii jettee waan jettan asiitii positive lamnaa ishee kunimmoo 15 taati 3 fi 5 yeroo walitti baay'attu jechuudha. Which is equals to 0 jettu jechuudha. Bakka bakka nama salphate jira 2x ni qixxaata positive 13 positive 13 immoo naannaa mitiire over 2 jedha over 2 jedha. Finally deebiin argaddu xaan koo ni qixxaata. Xaan koo ni qixxaata meeqa taaree finally lamaaf lamni koo wal balleessee 13 irraatiin lama ta'a jechuudha. Kana kutaa 8 kaastanii akkasiin tumaa dhuftan abdiin qaba. Deebiin irratti argattan kana fakkaata jechuudha. Simply akkam gootu simply hamma kana osoo hin deemiin immoo jechuudha. Gabaabsitanii immoo maal gootu sirriitti fakkaate LCM ishee jalaatiin walitti baay'istu. LCM jechuun as kanaati ishee jalaa kana LCM isaanii jechuudha. Jechuun 5 baay'isu 10 baay'isu jechuudha. So 10 kuni ni baay'ata. Asiitii 10 kuni shaniitiin meeqa taati? 2 taati jettu. So 2 baay'isuu jettu xaa ida'u tokko jettu. Ni qixxaatan jedha. Ammas 10 amma lamaaf irraa jechuudha. Yeroo lamaaf firuu meeqa naaf taati? 5 taati jechuudha. So 3 baay'isuu 5. Argitanii? Kanumaan xumurtu jechuudha. Isa booda ni jalaa uumeera jechuudha. 10 baay'isan jennaan dhumateera. So 2 kos keessa raabsaa ishee kana walitti baay'isaa jechuudha. Meeqa naaf kenna? 2 xaa ida'u 2 ni qixxaata 15. So 15 koommoo negatiivaatiin asufaa jechuudha irrachuu barbaade. 2 xaa ni qixxaata barbaade isa kana san naannessa. Achi yeroo isin naannessu meeqa naaf kenna? 13 naaf kenna jechuudha. 13 ta'a. Irra lamaan siniif kenna irra lama ta'a. Deebiin isaanii dhumaa meeqa jechuudha. Lamni lamaan salphattee xaan koo ni qixxaatti 13 irraan lama isa arganne sana siniif fida jechuudha. Deebii salphaan kanadha. LCM bara. LCM jechuun hirmaataa walii guddicha yoo warra waliif firaman jechuudha jalaatii. Jalaatii warra waliif firaman akka fakkeenyaatti otoo 5 kuni lamaaf firamuu danda'eera ta'e LCM isaa 5 ta'a ture jechuudha. Yookaan immoo 5 kana 4 toon godhee
LCM afuriif lama eenyudha? Afur ta'a jechuudha. So isa guddaatiin baay'istu afuruu jettanii as jala kun afur jira yoo ta'e afuriin salphistu. So xaa ida'uu tokko jettu. Afur lamaan salphistu ammoo lama taatiin lama baay'isuu sadii isiniif kenniti jechuudha. Akkasittiin solvi gootu. Isiniif galee irra deddeebi'aatii dhaggeeffadhaa waan jedhee yoo isiniif hin galle ta'e jechuudha. Inni jalaa immoo diriiree jira waan ta'eef kwaadiraatikidha. Kwaadiraatikii immoo akkamitti akka faaktoraayiz gochaa turre baay'ee isaa laallaa turreerra. Isa faaktoraayiz gochuu danda'amu faaktoraayiz gootuu hin danda'amu ta'an immoo maal gootu? Minus b ishee jettuun tokkotti minus b plus or minus raadikaala jala gashitanii b is whole square minus 4ac all over c all over 2a itti fayyadamtu jechuudha. Isheen kun ax is whole square plus bx plus c yoo taate kwaadiraatikii kun bifa kanaatiin kan barreeffamtu yoo taate a'n keessanas jala galtii b'n keessa plus san or minus c qaba daarbee immoo kun square qaba c'in keessan immoo jirti 4ac ishee jettu jirti. Kun akkasittiin solvi gootu. Formulaa isa kanas beekaa. So egaa refresh wal goone jirra jechuudha. Quadratic rational expression solvi gochuun kana booda salphaa ta'a jedhee yaada. Sababiin isaas quadraticis iddootti involve godhaa, even polynomial function illee iddootti involve godhaa qabaa jechuudha. Definitioniin asirra taa'ee jiru warruma amma haa isiniif ibsu yaalli akkaataa isiniif galu jecha akkasitti isiniif kaa'ee jira jechuudha. Bifa kanaatti reduce godhi jechuun sadii irraa lama kana gara asitti naanneffadhu jechuudha. Inni immoo isinitti fagaata waan ta'eedhaaf LCM yoo fayyadamtan recommend isin godha. Yeroo baay'ee naaf isatu salphata waan ta'eedhaaf. Gaba biraatiin warri xaa qaban illee LCM ni qabu. Kun amma fakkeenyaaf LCM ni qaba. LCM isaanii asiitii kumbaayinesiidhaan isa kanaa immoo pilaasiidha waan ta'eedhaaf lamaan isaa walitti baay'isaa jechuudha. Lamaan isaa walitti baay'iseetaniin xaa ida'uu tokko baay'isuu xaa hir'isuu tokkootiin baay'isaa jechuudha. So warra kana waliin salphisuu nan danda'a. Asiitii xaa ida'uu tokkoo fi asii xaa ida'uu tokko koo waliin salphise baay'iseetaniin ishee kanaa fi tokko koo walitti baay'isaa jechuudha ishee naafteen. So maal naaf kennare kun tokko baay'isuu xaa hir'isuu tokkoon jedha. Walqixxee gara sitti immoo kan jiru kun isa kanatti hafee miti hansaas nan baay'isa. Kan isaa immoo yeroon isinii baay'isu asiitii xaa minus 1 fi xaa minus 1 wal balleessee isa kanaa fi lama xaatu walitti baay'ata jechuudha. Warri jalaa wal balleessin warra wal fakkaatan waliin gattanii jechuudha. Inni qixxaatti jedhetanii 2x x plus 1 isa itti mara'ee jechuudha. X plus 1 kunooti xumurtanii jirtu jechuudha. Tokko kos keessa raabsa yeroo achi keessa meeqan naaftaa jechuudha. X minus 1 taati diriiree jira jechuudha. Diriirsoo barbaadan inni kun lama xaa mos keessa raabsa yeroo raabsu lama xaa square ida'uu lama xaa jechuudha. Warra wal fakkaatan xaa fi xaa walitti naannessitu xaa square fi square yoo jiraate walitti naannessitu sabooda maal gootu solve gochuudha jechuudha. Deebiin xumuraa solve gochuudha diriiree jennaan. LCM again LCM maaloo hin dagatiina LCM itti fayyadama. Isa biirra jirus yoon salphisee isinii barreessee isteeppii kitaabni jedhu irraati isin kaasaan jira kan isteeppii kitaabni jedhu ittiin galiina. Kun gara beekannoodhaan sadiin koo tokko qabdii jedhetanii fayyadama gan yeroo akkasii. So tokkoo fi xaa square hir'isuu lamattuu LCM ta'a jechuudha. Tokko baay'isuu xaa square hir'isuu lamatu LCM ta'a. Asiitii tokkoo fi tokko koonii baddii so sadii xaa baay'isuu xaa square hir'isuu lamni immoo walitti baay'atu jechuudha. So sadii xaa godhatanii cuftu baradhee xaa square hir'isuu lama walitti baay'ata. Amma immoo dabareessaa xaa square hir'isuu lamaa fi xaa square hir'isuu lamni jalaa wal balleessee tokkoo fi eenyutu walitti baay'ata jechuudha. Lama xaa ida'uu shan walitti baay'ata jechuudha. Gidduu isaanii immoo mallattoo walqixaa jira waan ta'eedhaaf mallattoo walqixaa akkuma jirutti barreeffadhaa. So lama xaa ida'uu shanuma taati isheen immoo jechuudha. Tokko hiika kennu iyyuu hin qabu asiitii gara beekannoo isa ture sanatu iddoo kana taa'ee jira malee jechuudha. Amma kun egaa diriiree jira jechuudha. Takkaa diriiree jennaan immoo wanti diriiree nama ni barataan keenyi waan diriiree hojjechuu ni danda'a. Ishee kanas keessa raabsadhaa. Isheen kun jirti warra wal fakkaatan walitti naannessaa naannessitanii umarratti maalan godhaa solvi godhaa zeerootti qixxeessitanii solvi godhaa jechuudha. Isiniif galee haala kanaatiin akkas solvi gootan rikkoomandi isin godhaa. Gilgaalallee yeroo hojjedhu akkasittiin hojjedha waan ta'eedhaaf isteeppii kitaabni keessan isiniin jedhu kuni barattoota suutaan hojjedha jettanii fi yeroo keessan balleessuu barbaadaniif fayyada jechuudha. So steps isiniif ka'a kun amma steps isiniif ka'a akkamittiin steepii hordoftanii akkamitti akka hojjettan steepii equality itti solve gootan isiniif ka'a jechuudha. Steepii sana hinuman xiqqeesse malee waan godheeru tokko hin jiru jechuudha. Gama biraatiin immoo doomeenii keessa yeroo barbaadan immoo doomeenii immoo barbaadaa turre waan ta'eedhaaf
yeroo kamii yeroo chapter 1 keessatti ilaalaa turre doominiiwwan immoo solve gochaa turre waan ta'eedhaaf isattumaan yaaddoftan tokkollee hin qabaattan jechuudha. Exaampliin amma fakkeenyaaf A fi B C irra jiru kuni kan armaan gadii solve godhii isiniin jedhee isinitti himaa jechuudha. Yeroo solve gootan doominii keessan barbaaddu, doominii keessan erga barbaaddan immoo solution seetii keessa solve gootan. Fakkeenyaaf kun 3 irraan 4 argatee jira jechuudha. Isheen ishee diriirtuudha. Isheen kun ishee diriirtuudha waan ta'eedhaaf LCM keessaniin baastu. Amma gama lamaan isaa maaliitiin hin baay'isu jechuudha. Kana gara beekannoon tokko jala gashiitaniini tokko baay'isuu 2 baay'isuu 3 sadan isaanii walitti meeqanaaf kennu jechuudha. 6naaf kennu. So 6naaf ta'a jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e immoo 2 baay'isuu 3tiin solve godha jechuudha. 2 baay'isuu 3tiin baay'isa. Warra jala jiraniin baay'istuu jechuudha. Asiitii isa booda xaankoo tokko qabdu waan ta'eedhaaf isheen homa rakkina uumtuu hin qabdu jechuudha. Lamaanuma isheetu itti baay'ataa jechuudha. Wanti jalaatti salphatee tokko hin jiru waan ta'eedhaaf asiitii. Yoo barbaachisaa ta'e asiitii tokko jiraateera ta'e jechuudha. Tokkoo fi tokko sii badeeraa soo warra kana lamaantu xaatti baay'ata jechuudha. Isaan meeqanaaf kennu 6 xaanaaf ta'a. Amma immoo lamni dabaree isheen baddee asiitii meeqa tafa jechuudha. Negeetiiva tokko baay'isuu 3 tafa jechuudha. So 3 jedha jechuudha. Walqixxeetiin achitti kan argamu ni qixxaata jedhee booddee immoo asiitii jalaatii meeqa jira 3tu jira jechuudha. 3 koo asiitii badee meeqatu naaf jechuudha. 2 fi 1 xaattan baay'isaa jechuudha yookaan 1 xaattan baay'isaa jechuudha. Sammuu meeqa jechuudha. Xaa 2 xaataa jechuudha jechuun 1 fi 2 ni olii baay'ate akkuma isiniif galuuf jecha malee waa biraan miti jechuudha kana ta'a jechuudha. Amma diriiree jira moo hin jiru? Diriiree jira jechuudha. So isa diriiree jiru kana 2 xaakoo kana achi eessan naannessaa. 3 immoo achi as dhufaa jechuudha. Seera baay'isuu yeroo maal keessatti immoo jechuudha. So 6 xaa hir'isuu 2 xaan jedhe. Gama lamaaniyyuu 2 xaa hir'isuu jechuudha. Gama lamaaniyyuu 2 xaa hir'isuu jechuun asiitis 2 xaan hir'isee asiitis 2 xaan hir'isee jechuudha. Gama lamaan irraa hir'isee waan ta'eef isheen kun 2 balleessiteetti isheen 6 xaa hir'isuu 2 xaatti immoo kun barreeffadhee jira jechuudha karaa biraa. Ishee kanas immoo baay'ee magoo warra gadiif ta'a jechuudha. Asii immoo 3nidha jechuudha. Plus 3 jedha garasiinis 3 jedha jechuudha. Isheen kun 2 wal balleessitee jirti. Kanaafuu eenyu qofaa ta'a jechuudha. 3 koo qofaa ta'aaf ta'a jechuudha. Plus 3 jedha jechuudha. Ishee kana bichaa solve gootu. Isheen kun immoo akkam taati? 4x ni qixxaatti 3 taati. All over 4. Then 4 wal balleesseera. X koo meeqa ta'e jechuudha? 3 irraa 4 ta'e jechuudha. Deebiin koo 3 irraa 4 inni argatee jiru kitaabni keenyi isadha jechuudha. Solution set immoo mallattoo tutaa keessa jechuudha. Mallattoo tutaa keessa solution set jechuun tuta ta'uu qaba mitiiree yaa isa sana jechuudha. So ni eerra jiru akkasittiin solve ta'a. Inni warreen kan biroo immoo kwaadiraatikii fa'aa involve godhu. Kwaadiraatikii involve godhu jechuun kwaadiraatikii involve sin jalaa gochuu danda'a. Kana gara beekannaan tokko galfattu. So kana hunda isaa maaliin baay'isa jechuudha. Tokko baay'isuu xaa'ida'uu tokko baay'isuu xaa'ida'uu tokko. Gama biraatiin kun maal ta'a yoonaan jettan wal fakkaataan jira waan ta'eef LCM warra kanaa warra wal fakkaataa immoo maal gootu waliif hiramuu danda'u waan ta'eef tokko isaa bichaa fudhattu jechuudha. Isiniif galee kan baay'isuu fayyadamtanii kan waliif hiramuu hin jiru ta'e fakkeenyaaf asiitii 2 fi 3 waliif hiramuu danda'u ta'e isa hiramuu danda'u fudha jechuudha. So amma 3 2 hiramuu hin danda'a ta'e haftee 3 fudhatu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun asiitii immoo xaa'idoon tokko hunda isaaniif hiramuu danda'a jechuudha. Xaa'idoon tokko kanaaf hiramuu danda'a kanaaf hiramuu danda'a tokkoofis hiramuu danda'a. Eeyyoon tokko lakkoofsa kamiifiyyuu ni hirmaataa taatii jenne irraan ta'edha. So amma gaa asiitii tokko kuni iddootii balleessituu hin qabdu waan ta'edhaafi jechuudha. Iddootii yeroo hiramtuu fi maal gootu jala ishee tokko jettu jechuudha. Isa kanaatiif baay'istuu kun lamatti baay'istuu jechuudha. Yeroo baay'istan meeqa isiniif kennaa 2 baay'isuu xaa'ida'uu tokko jechuudha. Hunduma isaaf dhaabbatan kun hunduma isaaf dhaabbata. Hir'isuu jedha gidduu isaanii hir'isuu jira miti mallattoo sana immoo daggachaa hin deemu. Xaa'ida'uu tokkoo fi xaa'ida'uun tokko asiitii wal balleessaa jechuudha. Inni naaf immoo maal naa ta'a tokko tafaa jechuudha miti. So tokko tafaa tokko baay'isuu xaa ta'a jechuudha. So xaan jedha. Ni qixxaatan jedha. Ageen xaa'ida'uu tokkoo fi xaa'ida'uun tokko asiis wal balleessa. Hunda isaaf dhaabbata waan ta'eef inni cuftuu garasii. 3 qofaa tafaa jechuudha. Mallattoo walqixaan garasii immoo 3 ta'a jechuudha. So ishee kan as keessa raabsaa. Meeqa isiniif kenniti 2 xaa'ida'uu 2 hir'isuu xaa ni qixxaata 3 immoo jira jechuudha. Xaa fi xaan koo yeroo walirraa hir'atan walitti naanna'anii xaa ta'uu xaa'ida'uu 2 ni qixxaata 3 jedha. Ageen xaan koo ni qixxaata lamni koo immoo negeetiivaan achi naannofti. Yeroo achi naannofti meeqa naaf kenniti? Tokko naaf kennite jechuudha. 3 irraati yeroo irratti jechuudha. Tokko naaf ta'a. Deebiin koo meeqa taare? Solution set jettanii solution set gootanii akkasittiin immoo barsiisaan akkasii jaallata. Kunoo
mallattoo tutaa keessa keessu jechuudha. Kun mallattoo tutaati. Solution seetiin keessan kana ta'a jechuudha. Inni kun inni B irra jiru akkasittiin solve yoo gootan baay'een jaalladha. Hence deebiin isin argattanii jirtan innumtuu kunoo solution seetii keessa meeqa isiniif kenna jira? Waanii isiniif kenna jira jechuudha. Deebii argannee hojjetiin wal qixa. Siirra isa jiru saaluma wal fakkaatuun solve gootu. Garuu doomeenii isin agarsiisuudhaaf dirqama maal gochuu qabdu? Isaan ammas isaan hojjechuu qabdu otoo hin taane ishee jalaama kana maalitti qixxeessuu qabdu? Achas yeroo naannessitan jechuudha. Achas erga naannessitanii booda ishee jalaa kana zeerootti qixxeessitanii doomeenii keessan baafachuu qabdu jechuudha. Doomeen jechuun inni jalaas different from 0 ta'a fakkeenyaaf x is whole square minus 9 koo different from 0 ta'uu qaba x plus 3 koos different from 0 ta'uu qaba jedheetaniin warra wal fakkaatu jira taanaan ani isaan fakkeenyaadhaaf x square minus 9 koo different from 0 yeroo jedhu x koo ni qixxaatti plus or minus 3 taati jechuudha deebiin ishee kana. So different from immoo jedheera as immoo minus 3 jirti minus 3 immoo kun plus or minus 0 jedhu jira waan ta'eedhaaf wal fakkaataan jira taanaan isuma irra keessaa fudhattu karaa biraa warra isa kanaatiif LCM isaanii eenyudha jechuudha x is whole square minus 9 dha. Gama biraatiin isheen kun gara akkamitti barreeffti isiniin jedheen ture x plus 3 time x minus 3 jedhamti jedheera. So plus 3 ishee jettu kanaaf kun os jira waan ta'eedhaaf walitti baay'isuun sinirraan eegamu jechuudha. Kanaaf isa kana qofaa fudhattu LCM keessan hirmaataa walii guddicha or hiramaa walii xiqqicha jettu LCM list common multiple jechuun akkas jechuudha. So doomeniin koo kana ta'uu hin danda'u erga jettu jechuudha. Doomenii barbaadee isin jedha taanaan solve gochuu fi doomenii immoo adda addadha jechuudha. So solve immoo warruma amma isinitti hime sana fayyadamtu. Kana jechuun kana gama lamaan isaa maaliin baay'istu x is whole square minus 9 tiin baay'istu. Maaliif isa kana immoo ittiin baay'isnee yoonaan jettanii inni kun gama biraatiin eessatti diigamuu danda'a x plus 3 time x minus 3 tti diigamuu danda'a waan ta'eedhaaf so isa kana balleessee kunoo isa kana balleessee warra kana immoo fidee iddoo kana isinii buusee itti isinii baay'isuu ni danda'a jechuudha. Karaa biraa x plus 3 time x minus 3 hin godhaa jechuudha. So asiitii x plus 3 time x minus 3 koo kunoo x whole square minus 9 faana wal qixadha. So isaan lamaan isaa guutummaa isaatti wal balleessitanii lama ni qixxaata jettu. Kanaafuu sababiin isaas tokko qofaa isinii ta'an ta'e lama baay'isuu tokko immoo lama ta'a. Amma immoo dabaree isaa x plus 3 fi x plus 3 wal balleessaa x minus 3 fi x walitti baay'ataa jechuudha. X time x minus 3 walitti baay'ataa jechuudha. Ishee kana solve gootu irratti. Ishee kana solve gootanii deebii argattan jechuudha. Ishee akkamitti solve goonaa lamni ni qixxaatti xaa the whole square keessa raabsaan jira. Xaa the whole square minus 3 xaa jettu. Jan iddoo tokkotti naannefachuudha. Kana akkam gootanii itti naannefattu ishee kana achi naannessitu jechuudha. Achi naannessus ni wayyaa amma achi as fiddan. Achi yeroo fiddan isheen kun negatiivii aan uftii aan ta'eedhaaf isheen immoo isin jeeqxe jechuudha. So zeeroon koo ni qixxaata jedheetaniin xaa the whole square minus 3 xaa hir'isu laman jedha jechuudha. Isa booda kun amma gaa bakka wal jijjiiruun ni danda'ama. Kana jechuun xaa square hir'isu 3 xaa hir'isu lama ni qixxaata zeeroo jedhee solve gochuu ni danda'a. Kana immoo maal gootu ax is whole square minus bx plus bx plus jedha mitiire gama biraatiin b minus b plus or minus radikaala jala gashitanii b is whole square minus 4ac all over 4ac all over 2a ishee jettu sanaatiin solve gootu jechuudha. Gara beekannoo aan a keessa waanidha b keessa negative 3 dha c keessa immoo negative 2 dha jechuudha. Isaan kana keessa buuftanii solve gootu. Final answer isin argattan kunoo isa kana isiniif ta'a jechuudha. Isa kana isiniif fidaa jechuudha. Hawaasa jiruudhaaf calculate gochuun warra akkas qooyyaa bakka akkasiin eenyumaaf iyyuu salphaadha. Deebiin isin argattanii jirtan plus or minus jedha jechuudha. Takka plus isaan keessu plus isaa yeroo keessanii kunoo isa kana isiniif kenna. Minus isaan yeroo keessan immoo minus jechuun immoo ishee jala jirtu jechuudha. Isheedha yeroo keessan immoo kunoo ishee kana jechuudha. Isa minus immoo dursitanii keessu maaliif lakkoofsa xiqqaarraa gara guddaatti tartiibessitanii kaa'uu qabdu waan ta'eedhaaf. Itti aanee kan jiru exercise 2.7 dha. Exercise 2.7 waliin hojjannaa follow me. Irratti isa kennameeru doomeenii isaa barbaadisiin jedha taanaan ishee kana zeerootti qixxeessitanii solve gootu. Doomeenii asumaa isinii xumureen darbaa jechuudha. So x the whole square minus 2 koo different from 0 jettu jechuudha. X
the whole square koo yookaan x koo ni qixxaata jettanii plus or minus raadikaala lama ta'a jechuudha. Ishee kana achis yeroo naannessitan lama taati. Gama lamaan immoo yeroo raadikaala jalqabsitan maal isin kenna plus or minus 2 isiniif kenna. Raadikaal 2 isiniif kenna jechuudha. So domainiin keessan it should be different from this one. So yeroo barreessitan immoo akkamittiin barreessitu jedheen ture ammas yaadachiisuudhaaf domainiin koo ni qixxaata. Real number but different isheettu saarbii gootanii mallattoo keessa gashitu. Raadikaal plus or minus 2 gootu jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e immoo qoodduu gootanii fayyadamuu dandeessu. Qoodduu jechuun real number gootanii ammas different from negative of radical 2 fi isa plus or minus isa jedhu positive and negative atti diigansanii jira. Ammoo positive 2 gootu jechuudha. Lamaan isaaniidha kan barbaadan immoo akkasittiin keessu jechuudha. So domainiin keessan kanadha. Real number idha garuu different from this one jechuudha. How to solve? Let's solve with together. Kan nuuf kenname isa kanadha. Kan nuuf kenname isa kana. Then equation keenya kun amma sirriitti taa'ee nuuf jirudha jechuudha. Solve gochuu qabna jechuudha. Gara beekannoodhaan zeeroonis tokko qabdi. So kana solve gochuudhaaf gama lamaansaa tokko baay'isuu kanaaf baay'istuu jechuudha. Tokko immoo hirmaataa waan taateedhaaf hirmaataa isa ta'e immoo isa kanaaf hirmaataa ta'uu danda'a taanaan isa hiramuu danda'u sana bicha barreessinaa isiniin jedheera. Sababii kanaaf x the whole square minus 2 tiin baay'isa jechuudha. Gama lamaansaa iyyuu. Asiitii kunii fi kun wal balleessitee kana jechuun waliif yeroo hiramti tokko taate jechuudha. Tokko baay'isuu ishee kana immoo walitti baay'isa jechuudha. Gama biraatiin hiika fiduu hin qabu waan ta'eef x the whole square minus 5x plus 6 kun ta'a jechuudha. Wali qixxeen jedha. Wali qixxeen immoo gidduu isaanii jira waan ta'eef. Itti aanee kan jiru immoo x the whole square divided by 1 yoon jedhe immoo meeqanaaf kenna x the whole square minus 2 naaf kenna jechuudha. Isa immoo fuudhee itti baay'isaa 0 tan baay'isaa jechuudha. So 0 time x the whole square minus 2 dha jechuudha. Final answer koo kunoo diriirfadhee jira. Diriirennaan immoo eenyutiin iyyuu ni bu'u. X the whole square minus 5x plus 6 ni qixxaata. 0 kana ta'uu baay'istee meeqa kenniti 0 siniif kenniti jechuudha. Isheen kun maal taatee jirti? Quadratic equation dhaan ta'eedhaaf quadratic equation immoo solve gootu. Quadratic equation bifa lamaatiin solve gootu. Tokko maal gootu? Factorize gootu. Lammaffaa immoo factorize ni ta'uu danda'u taanaan minus b plus or minus raadikaala jala galchitanii b the whole square minus 4ac fayyadamtanii all over 2a jettanii solve gootu jechuudha. Een koo eenyudha? B'n koo eenyudha kan jedhu immoo keessaatiin ni beektu. Gama biraatiin immoo factorize ta'uu danda'u immoo maal gootu? Kan ida'amee asiitii negative 5 kennuu jettu kan baay'ate immoo 6 kennuu jettu jechuudha. So jaarraa jalqabaa yeroo kamiyyuu achi as deebuun dagatiina. Jaarraati yeroo jalqabu jaakoo baay'atee kan naaf kennuu jedha jechuudha. Jaakoo baay'atee kan naaf kennuu danda'u eenyudhaan jedha jechuudha. So an fakkeenyaaf negative 3 baay'isuu negative 2 6 naaf kenna. Haala lakkoofsonni biroo iyyuu ni jiru. 6 baay'isuu tokko iyyuu ni jiru. 2 baay'isuu 3 positiivoonni isaanii iyyuu ni jiru naan jechuu dandeessu. Ani maaliifan fudhee ida'amanii immoo kunoo asiitii negative 5 naaf kennu waan ta'eedhaaf. So negative 5 koo immoo ida'amee warra kana lamaan ta'uu qaba. Ishee gidduu jirta kana maalitti jijjiiruun qaba? Ida'uutiin jijjiiruu qaba jechuudha. Negative 3 plus negative 2 ta'aa jechuudha. Kana lamaan ta'a waan ta'eedhaaf factorize yeroon godhuun kuni kana lamaan itti diigama jechuudha. Warra kanatti naaf diigama. So this implies jedhee fayyadama jechuudha. This implies jedhee taniin isheen kun gara kamitti diigamte ittisa jedhuudhaaf implies achitti ilaaltu jechuudha. X minus 3 jedhe ishee kana minus 3 fudheera. Time jedhagaa x minus 2 jedhe minus waan ta'aniidhaaf immoo isaan positive negative waan ta'an immoo minus jettu jechuudha. Equals to kan jedha 0 jedha. Ishee kana immoo how to solve isa jedhu godhattii barachaa turre waan ta'eedhaaf solve gochuun isaa ni bu'a. Equals to x minus 3 koo ni qixxaataa 0 or jettu. Or jettu miti yeroo isa baay'isuu kan argitan lamatti yeroo diidan jechuudha. X minus 2 koo ni qixxaataa 0 jedha jechuudha. Kana lamaan solve godha. X koo ni qixxaatti 3 taati or x koo ni qixxaatti meeqa taati? Isheen kun immoo positive achi naannofti 2 taati jechuudha. Deebi'anii qabu solution set ni qabu. Solution set jettanii ni qixxaatattu mallattoo taabanattu 2 jalqaban barreessa 7 qaban ta'eef kooma 3 godhatanii mallattoo taatiin cufa. This is solution set. Erra kan jiru kana fakkaata. Biirratti kan naaf kenne immoo isa kanadha.
biirratti kanaaf kennes kana doomeenii haaluma siniin jedheen barbaaddu warra kana lamaan 0 irraati differentii jechuu qabdu siniin jedheera. Doomeenii inni qixxaataa x minus 1 different from 0 fi x plus 1 koo different from 0 dha jechuudha. Isa kana solve godha jechuudha. X koo different from 1 dha. Isheen kun 1 taati yeroo solve taate fi itti aansitan immoo x koo different from what? Ishee kun immoo negative understand dhufti meeqa naaf kennite jechuudha. Negative 1 irraati different ta'uu qabdi jechuudha. Solution set immoo akkamittiin barreessitu yookaan doomeenii set immoo akkamitti barreessitu? Doomeenii inni qixxaatettanii real number different from jettanii mallattoo tataa banattu. Negative 1 jalqaba barreeffama negative xiqqoodhaan ta'eef koomaa 1 jettanii mallattoo tataa isa kanaan itti cufattu. This is the domain. Doomeenii keessan qabattaniitu. How to solve? Let's see with together. Akkamitti solve goona isa jedhu immoo yeroo wajjin ilaallu gama lamaan saayyuu LCM aan baay'isaa isiniin jedheera. Gama lamaan saayyuu maaliitiin baay'istu LCM as keessaati kan waliif firamuu danda'u jira? Hin jiru. Waliif firamuu hin danda'u yoo ta'e immoo isa walitti baay'isanii keessa isiniin jedheera. Yoo hiramuu danda'a ta'e isa hiramuu sana naannoo kanatti barreessitu. Amma garuu hin jiru taanaan immoo maal gootu ture kana lamaan walitti baay'ataa isaatu as taa'aa jechuudha. Kana jechuun lamaanuma isaa digdanii minus 1 time x plus 1 fankaa jechuudha. Isa salphisaa deemtu jechuudha. Asiitii isheen kunii fi isheen kun wal gatteetu kunii fi isheen hafte moo walitti baay'atti. So akkam godhare x time jedheetiin x plus 1 qaba jechuudha. Gidduu isaanii immoo mallattoo wal qixaa jira. Equals to jedha. Amma immoo dabaree isaanii x plus 1 fi x plus 1 wal balleessu 3 fi eenyu walitti baay'ata x minus 1 walitti baay'ata jechuudha. Then 3 time x minus 1 walitti baay'isee sitaniin isinii jira. Diriiree jira moo hin jiru? Diriiree isiniif jira jechuudha. Kunuunsa diriiree jiru kun immoo salphaadha. Then x kos keessa raabsa. X the whole square plus x taati ni qixxaattiin jira. 3x minus 3 taati 3 immoo roos keessa raabsamtu. Ilaalaa turre waan ta'eedhaaf kana yeroo decomposition of rational function baay'ee salphaadha jechuudha. This implies then x if x warra qaban immoo walitti naannessitu. Warra x if x qaban walitti naannessitu. Kana jechuun yookaan mallattoo warra asirraan jiran hunda isaanii asiin fiddu. 0 tti qixxeessinee solve gochuutti jira waan ta'eedhaaf. 0 tti qixxeessinee solve goona yeroo kamiyyuu waan ta'eedhaaf. X the whole square jedha. Gara siitiin x the whole square kan qabu biraan jiru waan ta'eedhaaf plus x minus 3x jedhe. Ishee kana minus siitiin asinii naannessee jira. Plus 3 jedhe. Sadii negative 3 immoo positiveatiin as naannaa jechuudha. Moroo yeroo hojjeessu positivean dhufa jira. Gara siitti kana feenyu taare 0 ta'a jechuudha. Umarratti kanafu 0 ta'a. Therefore kana makkam gootu x the whole square ishee kana lamaan wal fakkaatti antee yeroo wal raadistan gara beekannaan tokko qabdi tokko irrisu 3 meeqa negative 2 jechuudha. So negative 2 ta'a ida'u 3 ni qixxaata 0 jedha jechuudha. Kana maalittiin fayyadama yookaan factorization ittiin fayyadama yookaan immoo maalittiin fayyadama b square minus b plus or minus c under radical jalatti b the whole square minus 4ac all over 2a tan fayyadama jechuudha. So amma iddoo kanatti kanuma fayyadamne ilaallu. Amma ammatti kanuma fayyadamne miti reena. Amma isa kana fayyadamee tanii isin agarsiisa. Ishee kana ax the whole square plus bx plus c miti gama biraatiin a koo meeqadha gara beekannaan tokko as jirtu kana jechuudha. Tokko koomaa jettu b koo meeqadha negative 2 lama kan barreessine negative ishee faana barreessaa iddoo irrisuutti negative 2 jedha. c koo meeqa asiitii kun 3 dha jechuudha. So positive 3 barreessa sammoo c ni qixxaata 3 barreessa jechuudha. Isaaniin immoo fuudhetaniin kunoo iddoo kana keessa naquutti jira jechuudha. Achi keessa naqetanii solve isiniif godha. Minus b jedha jechuudha. Minus of b combo meeqa ture minus 2 ture. So cuftu banatti iddoo akkasitti minus 2 jettu jechuudha. Plus or minus immoo gidduu isaa jira kunoo plus or minus jedha. Under radical jala galfattanii b the whole square jechuun minus 2 the whole square minus 4ac jedha. a koo meeqa ture 1 ture. So 1 times c koo meeqa ture 3 ture jechuudha. 4ac jetti aanteedhaaf 3 jettu jechuudha. All over 2a jedha. 2 koo meeqa 1 dha. Ishee kana solve goona. This is equals to what? Minus time minus maal sinif kenna positive sinif kenna. And 2 barreessaa jechuudha yeroo kana. Plus or minus immoo gidduu jira under radical jalatti b the whole square ishee jettu yookaan 2 the minus 2 the whole square 4 ta'a jechuudha. Minus 4 time 1 meeqa 4 dha time 3 meeqa 12 taati jechuudha. Kun amma gaa 12 ta'ee jira all over jettu. Kun egaa maal ta'uu danda'u
raadikaala jalaatii isa ba'uu danda'u miti waan ta'eedhaaf has no solution kan jedhutti deema jechuudha. Ni qixxaatan jedha amma gaduma isiniif hin xumura. Is equals to plus or minus 2 plus or minus raadikaala jalatti negatiiva meeqa isiniif kenniti ishiin kun negatiiva 8 isiniif kenniti negatiiva 8. Negatiivni 8 immoo less than 0 dha. Kana dura lakkoofsi tokko hiramuu danda'amoo hin hiramuu danda'u jechuudhaaf b is whole square minus 4ac less than 0 yoo ta'e it cannot be factorized jennee ture jechuudha. Cannot be factorized kan jedhu barannee ture factorized. Kutaa salgaffaatti barachuu kana yaadadha. Darbee immoo yeroo maal solve gochaa turre yeroo decomposition of rational expression solve gochaa turre isa decompose ta'uu dandeenya kana ilaalaa turre. Inni immoo b square minus 4ac keenya isa jala jira asii kun raadikaala jala jira ture jechuudha. Raadikaala jalaatii ba'uu hin danda'u inni akkasii. Kanaaf negatiiva ta'uu hin qabu jechaa ture miti. Negatiivni keenyas jalaatii ba'uu waan hin dandeenyadhaaf kana maal jenna jechuudha deebiisa solution set jettanii solution set isaa maal jettaare empty set ta'a jechuudha. Empty set immoo yoo barbaadan kanaan barraa yoo barbaadan immoo isa kanaan barraa jechuudha. Deebiinsa kana ta'a. Kan isa kamirra jiru kan isa b irra jiru.